Yooyaa harka fuunee jirra jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota warreen maatii Abdii Smart Tube hunduma keessan nagaa jaalalaa fi tokkummaa rabbii bakkuma isin jirtanitti bahaaf dhiyaaf kaabaaf kibba lixa osoo hin jenne isin bira haa ga'u isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa qabadheen siif dhiyaadhamoo viidiyoolee kaawwan irraa adda kan ta'e fakkeenyaaf namoota kaameraan keessan yeroo bilbilaan waraabdan jechuudha. Kaameraan keessan fakkeenyaaf daqiiqaa takka yookaan lama waraabee uftuu deebi'u. Akkasumas sirumaa kan gonkumaa isinii waraabne. Kaameraan bilbila keessanii jechuudha. Bilbila Androididha. Akkamitti akka sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Karaa baay'ee salphaa fi bareedaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kanaafuu akkana wajjin turtan affeeramtan jirtu. Dhiifama wajjin sana dura garuu namoonni reefuu haarawaa taatanii gara chaanaala keenyaa dhuftan chaanaala keenya subscribe gochuudhaan akka eegaltan gamanuma isin affeereera jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhaa. Maaliif namni hedduu wanta kanaan karakkatu miliyaana jira waan ta'eef akkasumas nuufis hamileedha. Like gochuun gaafatina subscribe gochuun illee irraanfatina isin jedha uummata qashtii. Hayyee isin dheeressu namoonni kaameraan isaanii isin waraabne kana gochuuf jechuudha, kana sirreeffachuuf jechuudha. Kaameraa keessan irra koottaa. Erga kaameraa keessan irra dhuftanii iddoo seetingii harka bitaa irra karaa gubbaa irraa argamtan al takkaa gad tuqxan. Sana booda akkanatti ol harkeessitan iddoo seetingii tana gad tuqxan risiitanii gootan. Okay, amma akkasitti egaa haala kana sirreeffatanii keessaa deebitanii bilbila keessan gama gubbaa irraa gad harkisuudhaan iddoo seetingii tanii filattanii aappis iddoo jettanii filattan. Garuu seetingiin bilbiloota irraa bilbiloota adda waan ta'eef isin toora aappiin argamu kana filattanii jechuudha. Walumaa galatti aappii kana bira dhuftan jechuudha. Bilbiloota biratti aappii manaajer jedha. Erga aappii asirra dhuftanii jechuudha. Aappii kanneen irra dhuftanii kaameraa barbaadattanii akkuma fakkeenyaaf kaameraan kiyya as jira. Iddoo kaameraa jiru kana gad tuqxanii al takkaaf erga al takkaaf akkanatti gad tuqxanii iddoo amma iddoo force stop jedhu kana tuqxan. Force stop ni gootanii erga haala kanaan force stop gootanii iddoo storage kana tuqxan. Fakkeenyaaf amma waaw akkuma agartan data kan jedhu kana kaach kan jedhu hagam akka ta'e ilaalame fakkeenyaaf meeqa 168 131 kun hundi wanta nan fayyannedha. Hundi wanta nan fayyannedha jechuudha. Kan hunda keessaa balleessuu qabdanii kana balleessuudhaaf kunoo clear data iddoo jettan al takkaa gad tuqxanii okay gootan. Kunoo akkuma agartan reefu meeqa data fi keech kan jedhu kun qoshashaa jechuudha. Wanta biraatti miti kunniin baladiyyaa adda addaa jechuudha kan achirra jiru. Amma 00 deebi'eera takkatti of duuba akkana deebitan achuma keessatti erga akkanatti of duuba deebitanii ol harkiftanii permission kana gad tuqxan iddoo permission jedhu kana. Iddoo permission jedhu kana gad tuqxanii kun hundi banaa ta'uu isaa mirkaneeffadhaa. Kun hundi dirqama banaa ta'u yoo kana jiraate gara na deebisa allahu gochuudha. Hayyama kennu jechuudha. Walumaa galatti yoo fakkeenyaaf inni akkanatti yaani jiraate isiniif waraabuu hin danda'u. Danii irra jechuudha kun. Kanaafuu gara natti deeffachanii haala kanaan laaluu hin dandeessanii akkanatti haala kanaan sirreeffachuuf hin dandeessanii isin jedha. Obboleewwan koo qaqqaalii fi gaarii hunduma keessan please ammoo lamdan gammaa viidiyoo kana soo like hin goone hanga dhumaa dhageeffattan adaraa keessan like godha. Kan soo subscribe godhan dhageeffataa jirtanis subscribe gochuun chaanala kana anaafis hamilee akkasii uummata qashtii viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi jaalala rabbii bakkuma jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu nagaatti naaf tura.